Bura ciisi godhamee obboleetti ta'e bira obboleessa kee dura sanuu namaan baasee obboleessa kee. Hayyee maal gootan gaa obboleessi keessi haa godhuu jeetumu jira waan biraasitti fakkaatin. Waan biraas ta'e obboleessi keessi haa godhuu gachiisii jee cafa jira. Mee bani haa kan gadhumaa adeemtu waan nama ajaa'iburraa bara. Ada jangan berapa kali bapak teh sali jela betul bapak. Samali? Akan agak Oromo tanah kaya sejirti. Oromo kota tembe kugaruan. Waraana nuti qabnu san egaa waraana maarree kajaan san ka gaara keessa yaa'ee mataa magarsee yaa'ee uummata wal ficciisaa jiru san maqaan taane banatanii aboo galaa kaaffadha yaa waraanaa fi jinnii haadha keessan hin beenu naa taachin namni kana arku maal abbaa keetii deeme waraana jeena garaa kamii waraana fudhata wanni gaara keessa yaa hundi hagana murjirima hamtuu bira waan biraa seeti fakkaatte obboleetii gaciisii obboleessi keessi haa godhu jee lafattumuu jira maali kanaachi maaltu hafe jiruudhaatun hagana garaa jabaata galbi namaa Itoophiyaa dhagaa waraana warra keessa warra waan jettanii gaara keessa haftan kana ndoo waan biraa seetanii isin Namni kamitti obboleessaa fi obboleettii walirra baasa. Obboleeyyan lamaa wal godhaa jira meetti bani irra deebi'e horii nama dhufe haa dhaga'u. Kana gaa waraanni isin qabdan. Waan sagattee gaara keessa yaatu rifeensa magarsitee qawwee guurrattee namarraa waasaamte luchi haadha keessanii warri gaara keessa yaatan hundinuu. Luchi haadha keessanii. Sharmuuxaa haadha raawu. Sharmuuxummaan namaa ajajaa bara. Hattuun isaa hattumaan namaa feera. Yaa maqaa Oromoo maaliif balleessitan? Maqaa Oromoo maaliif balleessitan obboleessaa fi obboleettii akkamiin namni obboleettii ta'e horii jee gubba fuudhee gubba baasee giddiidhaan duuba taa'ee cafese. Aboora biijii waan akkana dalagee hin beeku. Dura gachiifta. Hayya maal goota? Mubarak. Sakara. Way Oromoo maqaamaa wal balleessuun barbaachisa. Barhunda keenyaatti yaamama. Obboleettiin akkamii wayii. Oromoo tana maal abbaa isii haa gootu mee itti bani sagalee tanaa dhaggeeffatan. Yoo fedhe anaa asitti viidiyoo isin qabee isin garsa viidiyoo naa taa'acha. Laa ilaaha illallah Muhammadan Rasulullah. Laa ilaaha illallah. Bara obboleessa gubba baasanii bara. Maaltu maal hin agarree ati gubba baasee giddii mucaan hoggu torba moosattee akkanatti jee itti ni kaafataa jaabarsanuu gubba baasee bar ni kaafataa bara laa jee. Miile wali qabatti jee jalatti. Yaa zaaribii fi aareetiin jira akkana jettee nan kofalchiisin billaalee. Si maal si kofalchiisaati? Waraana janii winnaata uummata qushaasha kana gaara keessa guuranii asii gayyaasanii ilmaan namaa makluuqarra waan hin taane daleessan. Haadha keessanii olii yaada dalagaa dhaabattanii biraarra. Nama biraa haa wal goose isaanii akka fedhanii obboleessaa fi obboleettii. Qottaa olii yaa gaara keessaa olii yaati ol dalagadhaa qawwee fi hanna abiyyiidhaaf haadha keessanii. Ilmaan sharmuuxaa. Uummata waraana jettanii waan ganda keessa yaatu qawwee guurrattee bakka gartanii liphuudhaan naan isiniin jee. Hagana gahuu garaa jabaate moo maal abbaa isaa isinii godha? Siis boru kanuma godha. Gaafa dabre ummaa haadhaa fi intala wal bira godhanii arraan tan ammoo obboleeyyan lamaan wal horsiisan meetti bani. Oye nama ayyaan marii takkaa kan argu jira kan arginaan jette. Maaltu maal ta'e jedhee ati sitti bani viidiyoo tana. Ummata kanaan na guba bara ummata waan namni isaanii gaffideen amanu ummata kan akka quba unyaan kaanii waa galchaniif na fakkaata isin. Bar quuqamaa keessan isinii rakkannee isin irraa haasoo hin abarnu.
Dhaggeeffadhaa Fixa fuula. dhaaba akka agartani. Miidhaana. Isaan na dubbisite mina si erga. Miseenjeraan na dubbise. Akkamiin namni naasuu dhabee ilmoo namaa akkana godha? Garuu maqaa adda bilisummaa Oromoo balleessuunis maaliif barbaachise? Maqaa walii Shuufaayee. maaliif maqaa walii sattarree yaa uummata? Maaliif wal xiqqeessuu barbaachise? Maaliif shira walii Yoo waraana Abiyyi irraa haa dhufete waraanni Abiyyi maqaan bada. Yoo waraana Abaa irraa dhufe waraana Abaa maqaan bada. Jidduma tana waan waraana itti ganda keessaa haa ta'u osoo gidda nyaachisa ajjeesa. Haadha siiti. maaliif maqaa wal balleessuu barbaachise? Gantaa isaanii tiri ammaan lagee ati bakka malee. Awoo wallahi anu matuma kana wajjin cinqii kana keessaa yoo jijjiirannu araba gallu awoo nuti qoree duraan araba nuun jaa warra argee kana araba taanu loqoda kana naa himaa mee loqoda kana naa himaa gandummaa walirra gabbaanii likilikii wal galchina namuu koo kaartoona ganda isaa haa qabatu loqoda kana naa himaa mee loqoda kanaa wallaale. Loqonni kun loqoda warra isaati wal sigaaltanii mi an kana man sigaalle udduun likkiin namatti maati loqoda kana naa himaa namuu hokkee ganda isaanii haa hidhatu. Ana wallahi ana ummata makana wajjin. Yaa ummata rabbiin yaa rabbi ummata chau jeen yaa ummata rabbii yoom dhuftan jeeni taa'ee eeggachuu jiru. Yaa qiyaamaa addunyaarra walitti hin buusinaa. Qiyaamaa rabbiin isinii qopheessee taa'u jiru isin geessi. Dhiisa. Yaa rabbi azaabanaa kan jedhamu mucaa tokko agartanii midhootana. Yaa rabbii kiyya azaabanaa kan azaaban naaraan jee qo'eessa jee azaaba qo'eessa jee dhaqee lafa rigatee adda rigate. Isin ummata rabbi azaaba kana yoom dhuftan jee taa'ee isin eegu jirudha. Ulaa jannata azaabaa isin raabane. Yaa dhiisa. Ammaas yoo namni wal gudeedee miidiyaa kana gubbaan namni garaa wal guutee rimee wal fuusisee niqaa malee rimee wal fuusisee dhufee as gubbaa taaftaa wal godhe dhuftanii sadaqaa kadhadhaatanii nuun cinqinaa rabbii isinuma sodaadha. Baatii sagal guutuu ummata bakka biraa waliin rakkachaa ture isin baatii akka fiddanii nuun rakkisina. Please itti yaadee namni gara wal guuta itti yaadee maslaa isaa beeka namni Oromootu waa hundaan nuun cinqinaa rabbii isinuma sodaadha. Cinqii hin dandeenye. Wallahi cinqii teessan irraa dadhabannee wallahi dadhabnee cinqii teessan. Ganama ijoollee walirraan gorsita warra rimee wal fuuyisu irraayis. As deebi. Gaafa dhufnee gamana deebinees garaa hammeenya keessan akkana. Garuma itti isin jalaa. Aboo hafuura wal fudhachiisaa. Miseenjeraan na dubbisaa namni viidiyoo arkeetii rayyaamaa feete hundi mee miseenjeraan haajii ammas ergeetumaan laaltamee obbolaa lamaan akkatti namni wal gooyisu kara eetti wal bira dhaabbatee akkaataa itti namni gubbaa dhaabbatee kara heejee wal gooyisu mee laala banii aadam wallahi osoo intalaan baata karaa deemtan amma arabtitti tana gaciibsi maal jaa ijaani yaa xiqqishoo bara waan xiqqishoo nama na doojifne yaa jarri keessa yoo fedhe maslaasaa baataa itteetuma dhiibta. Ibin ammas obbolaa lamaanii ammas gurbaa duubaatu jiranii ka'aaf immoo naan galleen duubaa cawu akka uleetti godhan. Bara basin sanooni gaafata bara kana ka'eef munkaaneef jee gaafa wayyaanii yaa Oromoo.
Miila wali qabatti yaa mee miila wali qabatti maa rakkoo qawwaan isiiti. Silaa akkuma farda jettee teessu feeta awoo bardi qaalaa. Uff. Ayi. Wallah hedduu garaa nama jaarraa dhugaa dubbachuu hedduu takka maaliif yoo jettan ilmi namaa kun haga inni garaa jabaatu gizee harkeen. Ani keessumaa yaani garaa jabin namni tokko namni badaan baduu mina si barsiisa namni hattuun anna si barsiisa kijibaan kijiba si barsiisa ibin guyyaa lama kijiba hojii deemnaan kijibuma eegalta hattu wajji guyyaa lama deemnaan yoo haa isa deeggaraanaati hattuma waanuma inni qabu barta garaa jabina namni qabu garuma jabina si barsiisa namni si bira dhaabbatee lukkuu qalu anamma abbaa kiyya gizee inni re'ee qaluu gara biraatiin ilaala hin jaaladhu an garaa jabeenya dila akkasiisanii qabuun yaa akhi maaluma rabbi sin godheessin.